Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Ammarraa kaafnee oduulee godinaalee irraa nu qaqqabanii fi qophiilee lama ol duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Oduudhaaf ammoo gara biliseettan isin deebisa. Arkafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha oduu arraaf qabannee isinitti himaa oduu kan isinitti himu an Bilisee Bayyanaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumii fi magaalaa Baddeessaatti torbeen nageenya tiraafikaa kabajame. Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee Lixaatti balaa tiraafikii lubbuu fi qabeenya irra gahu xiqqeessuuf torbee ayyaana nageenya tiraafikii sababeeffachuun duulli hubannoo kennuu gaggeeffamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti balaa yaaddeessaa kana hir'isuuf qaamolee qooda fudhattootaa waliin torbee ayyaana nageenya tiraafikaa kan kabajan ta'uu qindeessaan to'annoo nageenya tiraafikii Inspektar Gargaaraa Alamaayyoo Dabalee fi itti gaafatamaan ejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Baddeessaa obbo Saabit Umaree ibsaniiru. Balaan baay'achuu mala. Kanaaf immoo hawaasni keenya of eeggannoo guddaa godhuu qabaa, konkolaachisan keenya of eeggannoo guddaa godhuu qabaa waan jedhudha jechuun kan hubannoon bal'inaan kan namaa ture. Ayyaana torbee nageenya tiraafikii yoo kabajnu abbaa taayitaa geejjiba bulchiinsa magaalaa Baddeessaa, barattoota, uummata bal'aa magaalaa waliin taanee kabajne. Kana keessatti balaan tiraafikii hammaataa ta'uusaa, suukaneessaa, yaaddessaa ta'uusaadha. Barattoonni galanii maatii isaanii kan barsiisan yoo ta'e hubannoo fudhatanii maatii isaanii kan barsiisan yoo ta'e balaan kun ni hir'ata jennee fudhanna. Daandii asfaaltii hojjetamaa jiruun wal qabatee balaan tiraafikii akka hin uumamneef hubannoo kennamaa tureen balaan kun kan hir'ate ta'uu fi qaamolee deeggarsa gochaa turanis galateeffataniiru. Balaa kanaan dura gahaa turerra hir'isnee jirra. Balaa tokko qofa tuqee sunilleen dogongora konkolaachisaatiin ga'e akka magaalaa keenyatti odoo hojii xaxamaa daandiin asiin hojjetamaa karaa baay'ee rakkoo ta'e keessatti hojjetaa jirru balaan tokko qofa balaa kan keessummeessine hubannoon nuti kennineef fudhatanii of eeggannoon isaan godhan akkasumas hawaasni hanga danda'ametti balaa konkolaataa balaa nageenya tiraafikaa irraa eegee deemuu keessatti gahee guddaa qaba. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Odaa Bultum magaalaa Harraatti torbeen ayyaana nageenya tiraafikii kan kabajame yoo ta'u akka aanichaatti balaa tiraafikaa xiqqeessuuf hojii hojjetameen bu'aan gaariin kan argame ta'uu itti gaafatamaan ejensii geejjiba aanaa Odaa Bultum obbo Bariisoo Geetaachoo himaniiru. Tokko gabatee malee socho'uu admalee kan jedhu humnaa ol fe'uun admalee taarifaa ol kafalchiisuun admalee kan jedhuu fi kan kana fakkaatan qabxiiwwan sosochii nageenya tiraafikaa ibsan hedduuf keessatti qabatee jira jechuudha. Bu'aan gama kanaan argames barattoonni keenya itti fayyadama daandii ifii isaaniitiifis barattootaaf illee hawaasa naannoo saniif illee fakkeenya ta'anii iddoolee balaan duraan deddeebi'ee gahu haafuun danda'amee jira jechuudha. Kun hojiin kun cimee akka itti fufu ta'uu isaati. Sirna kana irratti kan argaman diviiziniin to'annoo nageenya tiraafikii poolisii godina Harargee Lixaa Inspektar Gargaaraa Taamiraat Ishatuu fi ejensii geejjibaatti itti gaafatamaan to'annoo nageenya tiraafikii godina Harargee Lixaa obbo Kadir Teessoo hubannoon kenname hojiitti hiikamuu akka qabuu fi akka godina Harargee Lixaatti bara kana keessa balaan tiraafikii kan hir'ate ta'us baajaajii fi mootorootaan balaan gahaa waan jiruuf irratti hojjetamuu akka qabu yaadachiisaniiru. Daandirra yeroo qaxxaamuru fagootti konkolaataa ofirraa eeguun magaalaa keessatti zeebraa fayyadamuun barbaachisummaa qaba jechuudha. Karaa keessa dhaabbatanii konkolaataa dhaabuun dhorkaa akka ta'e karaa keessa dhaabbatanii konkolaataa irratti meeshaa fe'u buusuun miidhaa akka qabu barsiisuun irra jiraata jechuudha. Akka godina keenyatti bara kana hanga tokko keessattuu gara lakkoofsa naguraan gara 33tiin kabaatee sagalee gulaan gadi hir'atee jira. Kun immoo hojii qaamni hundi hawaasa barattoonni qaamoleen adda addaa kanas keessatti amma hirmaattan hundi dalaydaniin bu'aa dhufeedha. Daarektarri ittaanaa waajjira poolisii aanaa Odaa Bultum Inspektar ittaanaa Bokonaa Tarreessaa qaamolee rakkoo geejjibaa cabsuuf tumsaa jiran galateeffataniiru. Rakkooleen adda addaa naannoo geejjibaa kanaan wal qabatu cabsuudhaaf hirmaannaa guddaa gootanii akkasumas kaka'umsa goonee akka aanaa keenyaatti akka haala bareedaa ta'een dhimma kanaan sosochii kaka'umsa tiraafikaa kana gochuu keessaniif galata guddaa qabdu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Barattoonni sirna kana irratti hirmaatan dubbifne tokko tokko hubannoo argataniin balaa tiraafikaa xiqqeessuuf hojjetan ta'uu himaniiru. Umrii malee konkolaataa konkolaachisuun aad malee ta'uu isaa akkasuma boolloo fi gabataa isaatiin malee konkolaataan motor saayikilaa haga ga'utti guddarraa haga xiqqaatti
gabataa fi boolloo fi seera isaatiin maletti konkolaachisuun aad malee yaada jiru irraa hubatee jira.